Akkam jirtu kabajamoota fi hordoftoota jaalatamtoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Itti aansuudhaan hangafoota oduu yookaan mata duree oduu isin dhageessisaa. Oduu jalqabaatiin pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ibsa abdii kutannaa baasee jira. Ibsa baasee nagaa fiduudhaaf qawweedhaan yaallee jirra. Nagaa fiduu hin dandeenye jedhee jira. Kuni abdii kutannaa waan agarsiisudha. Dabalataanis haala jiruun muddamsuu keessa kan seene pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa OPDO duraanii walitti qabuudhaan walgahiirra akka jirus dhagahamee jira. Guutuu oduu kanaa qabadhee jira isiniin gaha. Oduun itti aanu oduu oolmaa naannoo Oromiyaatti. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhateen milkaa'uu ibsee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwateen injifannoo argatus beeksisee jira. Guutuu oduu kanallee isiniin gaha. Oduun itti aanu oduu cabsaadha yookaan oduu ammee breaking news. Innis kara deeman yookaan injiinar Daani'el Gammadaa reebamuun dhagamee jira. Ta'ullee lubbuun isaa baraaramuun himamee jira. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan doolaarri gargaarsaaf kennamu hin jiru. Gargaarsi kennamu hunduu hanga baatii 3 akka dhaabatu murteessitee jirti. Oduun biyya alaa inni itti aanu Keeniyaan dhaabbata daandii Itoophiyaa fi Keeniyaa wal qunnamsiisu Laamuu Corridor Transportation Authority kan jedhamu dhaabuu beeksiftee jirti. Oduu kanneenii fi kan biroon wajjin kan isin wajji turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa abdii kutatee jira. Nagaa fiduuf qawweedhaan yaallee dadhabnee jirra jechuudhaan ibsa abdii kutannaa fi sodaan guutame baasanii jiru. Humna gahaa qabna, humna waraanaa gahaa qabna, humna waraanaa Itoophiyaa bira dabree baha Afrikaatti amansiisaa ta'e qabna, ka addunyaaf gahee bahuu danda'u qabna jechuudhaan waggoota 6 dabran kan lolatti amananii fi waraana geggeessaa turan obbo Shimallis Abdiisaa amma nagaa fiduuf qawween hin danda'amu. Nagaa fiduuf qawween yaallee jirra, dadhabnee jirra jedhee jira. Waggoota 6 dabran woboo balleessina jechuudhaan opereeshinii yookaan duula kan guyyaa 15, kan ji'a tokko, kan guyyaa 40, kan guyyaa 50, kan 100 akkasumas kan guyyaa 500 illee labsanii jiran. Garuu waggaa 6 keessatti jijjiirama fiduu hin dandeenye. Waggaa 6 dabre kana keessatti lubbuu ilmaan namaa hedduu daldala siyaasaatiif jecha kan badiin qabne mana hidhaatti guuruun mana hidhaatti baasanii ajjeesuun kaan haadha abbaa duratti maatii fi hawaasa duratti gadi baasuun rasheensiisaa turan. Amma kun marruu bu'aa hin buufneef woboon isaan guyyaa 15tti balleessina jedhanis funyaan Finfinnee jalatti isaan haleelaa jira. Loltoonni isaanii ganna 6 guutuu waraana geggeessaa turanis amma waraanni miidhaa guddaa nurraan gahee jira. Kana booda nu gaha jechuudhaan itti fincilanii jiru. Akkasumas haalli naannoo Oromiyaa keessa jiru yeroo ammaa kana cimee itti fufee jira. Kanarraa kan ka'e muddamsuu hamaa keessa seenuun beekamee jira. Amma afaan qawwee itti amanan san cinatti dhiisuudhaan hirmaannaa hawaasaa malee nagaa fi misoomni